Kabajamoo daawwattoota FiB akkam jirtu qophii elellee kan torban kana qabannee dhiyaanneeti jirra. Egaan akkuma beekamu qophii elellee keenya keessatti shamarran akkasumas dubartoota beekumsaaf ogummaa adda addaa irra jiran kan irratti isiniif affeerruudha. Har'as egaa keessummaa tokko gara istiidiyootti qabadhee dhiyaadheetan jira. Keessummaan koo kuni gaazexeessituu Bashaattuu Tolamaariyaam jedhamti. Egaa ishee faana haala jiruu ishee kanaan dura akkasumas immoo yeroo ammaa kana maalirraa akka isheen jirtu kan ishee faana turtii goonutaa haga xumura qophii kanaatti turtii gaarii. Namootni baay'een egaa TV irratti dur kan si beeku jechuudha waggoota muraasa dura. Amma immoo egaa sanarra hin jirtu hojii kabiraarra kan itti jirtu. Mee akkuma galteedhaaf nu ta'utti hojii gaazexeessummaa yeroo kam akka eegalte yoom akka eegalte akkasumas immoo yeroo eegalte immoo haala akkamiidhaan carraa akkamiidhaanidha kan itti hojii gaazexeessummaa eegalte nu yaadachiisme. Gara TV'tti kanan seene ergan yuunivarsiitii irraa bahee wagguma san keessatti natti fakkaate 2002 eebbifame 2003 immoo TV'tti seenee jechuudha. Sana dura waajjira mootummaa tokko keessatti seenee hojii eegaleen ture Laga Xaafootti. Yeroo san naannoon addaa Finfinnee wannoo jechaa turan waajjira adda addaa dhaabaa turani. Laga Xaafootti immoo biiroon aadaaf turizimii akka haaraatti gurmaa'aa ture. Sanaaf achitti seenee hojjechuu eegaleen ture. Garuu erga baatii lama immoo akkan hojjedhee booda siin taane biiroo keessatti taa'anii ooluun baay'ee nama jechuun nama nuffisiisan jechuudha. Uumama koo wajjin waan deemuu miti. Sanaaf jedhee dhiisee mana taa'een ture. Kana gidduutti TV'n nama galmeessuu eegalee jechuudha. Carraa kanaan deemee achitti galmaa'ee namoota 1,700 akkanatu galmaa'ee. Hojii TV keessa seenuuf moo? TV'tti seenuuf qaxaramuuf. Nama meeqa barbaada ture garuu? Nama 34 immoo akkanatti seenne. Nama baay'ee barbaada garuu 1,000 yeroo sana sayyoo? Yeroo sana. Waggaa 10 akkana miti amma. Mee haa ta'u carraa kun laala jedheen deeme. Sana booda isaanis qoruudhaaf ittiin tollee natti fakkaate qabxiidhaan calaliyoo eegalan. Namoota gireedii 3 ol qabaniif carraa kennanii. Sana booda gara 300 akkana namoota 300 akkana haafnee jechuudha. Sana booda qormaatawwan adda addaa qoramnee TV'tti seenee hojiitti seenee jechuudha. Maal barattee turte garuu isa duraati? Yeroo san tiyaatiran baradhe. Tiyaatirikaal aartiin baradhe yuunivarsiitii Kiilooja. Asuma Finfinnee jechuudha. Asumatti baradhe. Tiyaatira ture kanan baradhe. Yommuu galmeessan garuu wannoon gaafatan digirii kamiinuu haa ta'u waggaa muuxannoo maan gaafatu sanaaf kan namni baay'ate natti fakkaata. Akkana ture carraa kanaan seenee jechuudha. Sila amma ta'e joornaalizimiin qofa barachuu qabdaa TV seenuudhaaf sanummoo gireediin kee baay'ee gaarii ta'uu qabaa akkana. Yeroo san garuu kamiinuu agriculturis barattee teaching barattee kamiyyuu barattee tanaan seenta ture carraa kanaan seenee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hagam hojjette garuu TV keessa? TV 2003 irraa eegalee haga 9 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 6 akkan achitti hojjedhe. Sana booda akkamittiin immoo TV keessaa ba'uu dandeesse maal ture yaadatta laata? Yeroo baay'ee ba'uuf nan yaada jechuun qaxaramteen hojjetta haga ta'e sana booda garuu jijjiiramni wayii dhufuu qaba jireenya kee keessatti. Akkuma beektu TV'n immoo kan mootummaati hagas kaffaltiin baay'ee miti. Kanan biraa dhiisiiti mataaf uffataafuu hin ta'u qarshiin akkanumatti jiraachuun immoo gaarii waan hin taaneef hojii dhuunfaa osoon hojjedhee galii gaarii isaa argachuu nan danda'a. Wantan barbaadullee hojjechuu nan danda'a jedheen yaadaa ture yeroo baay'ee garuu erga intala lammaffaa koo da'ee booda
achumaan naafee jechuudha. Ishee erga deessee booda manatti hafte jechuudha. Manatti hafee sana booda galuu hin galle achumaan naafee. Baay'ee namatti tola. Yeroo hojii waggaa 6 hojjettee kana keessatti wanti chaalenjii si godhee jira bakka hojii keessatti cimina keetii waan keessa dabartees ta'uu danda'a. Wanti chaalenjii na godhaa ture namoonni achi keessa jiran akka eebaluu jechuun kan si dura jiran isaan laaltee haaluma isaaniitiin akka deemtuuf barbaadu. Ani immoo karaa ofii koon qabadhee dhufe haala presentation isaa ta'uu jechoonni koos haalan itti dubbadhu kanuma kooti. Inni isaaniitiin tolle ture. Yeroo baay'ee maaliif akkana goota maaliif kana dubbatta maayinni kun hundi maaliif afaan inni dubbattu harki kee maaliif fayyadamta? Qaamni kee qaama kee hundatu dubbata barbaachisaadha jedhama. Ani immoo kanan beekamu kolfaanii kolfii kun hundi maal godhe kuni jira ture garuu waan uumama koo ta'eef dhiisullee barbaadee hin dhiisne jechuun hin dandeenye dhiisuu. Sanaaf haala kanaan isaan dhaga'uu dhiisuu osoo hin ta'in dhaga'ee akka isaan jedhanitti ta'uu waan hin dandeenyeef karuma koo qabadheen deeme asirra nageessee jechuudha. Karaa ofiitiin deemuun kun as nageessee silaa akka eebaluu nan godha jedhe namni na yaadatu turre jechuun kan eebaluu fakkaattu sun jedhama malee bashaatuun jedhamu. Amma akka bashaatu kan dubbattu jedhamuu ni danda'a malee bashaatuun eebaluu fakkaattiin jedhamu. Karaa ofii koo waan qabadhee dhufeef jechuudha. Kana ture. Baay'ee namatti tola. Ciminni kee akkam akka ta'ellee hojii keessatti arganneetu jira. Kana malees namooti itti duukaa hojjechaa turtellee sirriitti si beekaniiru. Adda waan itti taateef malee jechuudha. Bashaatuun koo fudhatan booda irratti koo naasifti godhan waan hundumaa. Xinnuma karaa koo irraa maqnaa maaliif akkana taate ati koo akkana miti jechuu eegalan booda erga amanan booda jechuudha. Silaa dura akka jedhanitti karaa koo jijjiire achumatti hafata ture booda garuu ati wanta barbaadde irratti hin amanta taanaan itti amantee hojjetta taanaan namni fudhachuun isaan oolu. Waan ta'eef kan sirraa eegamu ciminuma bakka itti amantee san irratti argamudha malee namni ni dhufa. Baay'ee namatti tola. Mee Bashaatuun erga Odaa Awwaardii marsaa 4ffaadha kan nati barana qopheessitee jirtu. Yaadni Odaa Awwaardii qopheessuu akkamittiin si keessatti dhufeeme? Maalirraa kaateetu kan itti Odaa Awwaardii qopheessuu eegaltee jalqabu maalirraa kaastee jechuudha? ETV yommuu hojjedhu ETV maznaanyaa kan jedhan jechuun waa'ee fiilmii, waa'ee muuziqaa, waa'ee adda addaa kan itti kaasnudha. Isa keessatti immoo qophiileen akkanaa qophiileen wal dorgommii adda addaa bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waggaatti ni gaggeeffamu. Achirratti immoo hojiifis haa ta'uu affeerramees nan deemaa nan ilaalaa yeroo hunda yommuun argu kan achirratti beekamtiin laatamuuf kan Itoophiyaa illee jedhamee kan dhiyaatu afaanuma tokkoon Amaariffaan hojiilee hojjetamanidha yeroo baay'ee jechuudha. Waa'ee kana ijoollee wajjin hojjetan wajjin hin dubbanna jechuun wanti kun akkamii yeroo hunda kanuma laalaa wannoo jannaa jechuun Itoophiyaan kana qofa miti ijoollee inni hojjechuun isaanii nafnee garuu namni ilaaleellee homaa miti jechuun kennaan addaan jiru garuu beekamtii dhumallee osoo qophiin kennuu kun jiraate jennee dudubbannee dhiisna malee hagan bakka kennineef hin beeknu erga baanee booda garuu dhuunfaatti erga hojii eegalee booda yaada kana kaasnee hojiitti seennee jechuudha. Asumarraa eegaluu wayyaa bakka jennee eessaa eegalee eessa akka dhumu hin beeknu garuu keessuma seennee afraffaa irra geenye jechuudha. Kaayyoon isaa maal ture? Kaayyoon isaa guddaan maa inni
ijoollee aartii keessa jiran afaan oromootiin ijoollee aartii hojjetan miira wal dorgommii keessatti galchuudhaan hojii gaarii aartii gaarii ummata kana saba kana madaalu akka hojjetaniif achirraa immoo darbee Itoophiyaadhaaf namni hundi akkuma beektu aartiin wannoon qabu afaan hin qabu jechuun Amaariffata jetteen hin dhaga'uun jettu hin dhageessa wanta hunda si bashannansiisa taanaan gaariitti hojjetameera taanaan dhaga'uun kee oolu fiilmiin illee akkanuma kanaafuu kan Itoophiyaaf ta'u Itoophiyaa dhiisiitii Afrikaaf Afrikaallee darbee addunyaaf kan ta'u hojii gaarii akka hojjetaniif miira wal dorgommii keessa galchuu lammaffaan immoo ijoolleen aartii gaarii hojjetan yommuu argaman beekamtii kennu sana yaannee karaarra jirra akka gaariitti karaarra jirtu kabiraan ulaagaan isin keessanii jirtan maal fakkaata amma fakkeenyaaf dorgommii keessa galchuudhaaf jechuudha ulaagaa akkamii keessanii jirtu isin ulaagaalee kana kan baasnu yookiin kan keenyu nuti anaa miti abbootiin seeraa jiru nuti maal goonaa maatiin odaa awwaard kan godhumaa inni abbootii seeraa ciccimoo barumsaanis yuunivarsiitii adda addaa keessatti kan barsiisaa jiran afaan kana sirriitti kan beekan aartii keessatti muuxannoo bara dheeraa kan qaban barbaanneetu isaan amansiisna dura jechuun odaa awwaard irratti abbootii seeraa ta'anii akka nuuf hojjetaniif kadhaalleetti daballee jechuun yeroon qabanii isaan wanta baay'ee hojjetu waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo kaayyoo keenya kana waan beekaniif isaan namoota akkansiin jedhee muuxannoonis beekumsaanis gaarii ta'an barbaannee kaayyoo keenya kana kan deeggaran kaayyoo keenya kana kaayyeeffatanii kan ofii godhatanii abbootii seeraa ta'anii kan namoota nuuf hojjetan filannaa jechuudha. Sana booda isaantu ulaagaalee baasa. Ulaagaalee isaanii kana yommuun anillee dubbisu naaf hin galu jechuun baay'ee teeknikaliidha. Muuziqaan tokko maal saatu laalama kan jedhamu isaan ingiliffaan jechuun kan nuuf galuu miti. Maalii jechoota isaan walitti galan wannoo jedhu sana booda gara filannootti seenuu jechuudha. Nuti hojiiwwan waggaa tokko keessatti hojjetaman hunda haga dandeenye walitti sassaabnee isaaniif laanna isaan calaliyanii kan dhumaa kaadhimamtoota waggaatiin nu baasuu jechuudha. Sana booda eenyu tokkoffaa eenyu lammaffaa akka ta'ee hin beekamu haga dhumaatti jechuudha. Erga guyyaan dhiyaatee booda poostaa keessatti saamsanii nu kennu guyyaa san galgala qophichi ta'uudhaaf ganama isaa kan wannoo qabxee SMS illee waliin gurree idaanee kophaa koomitii wannoon jira koomitiin waliin sassaabamnee poostaan banamee imeeliidhaan wannoo vootii nu dhufee lakkoofnee kana idaanee hir'isnee dhumarratti eenyu akka ta'e beeknaa jechuudha. Ulaagaan kana jechuuf hin dandeenyu garuu amma maal yaadaan jira seeti. Ijoollee hojjetan wajjin jechuun aartii keessa jiran wajjin akka walii galluuf wantoota kana diskas gochuun jechuun wal hubachuun barbaachisaa akka ta'e yaadaa jirra amma. Maaliif seete maaliin akka kufan hin beekan. Wannoodha baay'ee jechuun dhumarratti eenyu akka mo'ee qofa malee akkamitti akka mo'ee maal waan guuttateef akka mo'atee hin beekamu. Ulaagaalee sanillee beekan kan koo caaluu qaba jechuu yaaduu danda'u. Garuu hojii isaanii isa dhufurratti at least qabxii kanneen laalanii nu bira fiduu isaanii dura ofiyyuu laaluuf carraa argatu jedheen yaada. Kanaafuu
Odaa Award isa dhufuun dura artistoota keenya wajjin teenyee waan mari'achuu qabnu na fakkaata. Maaliif yoo jettee dhumni isaa nama wayii badhaasanii kanaaf hidhisanii deemuu osoo hin ta'in aartii afaan Oromoo guddisuu waan ta'eef isaan malee immoo artistoota keenya malee immoo nuti jiraachuu waan hin dandeenyeef Odaan Award isaan jiraatan malee faayidaan qabu waan ta'eef wal hubachuun waan barbaachisuuf walitti dhufuun fi kan bara kana kan muuziqaa qofadha kan itti hirmaachiste. Kan bara darbeen waggoota 3 darban kitaaballee badhaasnee turre, fiilmiin jira ture, diraamaallee, tiyaatarallee ol dorgomsiisuu osoo hin ta'in beekamtii kennu goonee turre. Garuu akkuma beektu waggaa darbee kana koronaan akka biyyaattis akka addunyaattis baay'ee dhiibbaan inni uume baay'ee guddaadha. Kanaaf namni walitti dhufee fiilmiillee hojjechuu hin dandeenye. Osoo hojjetameellee namni ilaalee manni tiyaatiraas walitti sassaabuun bamuunis hin danda'amne waan tureef muuziqaa irratti qofa xiyyeeffannee garuu hojiiwwan barana bahan immoo jechuun hojiiwwan bara darbee bahan immoo Odaa Award isa dhufu irratti laaluuf waadaa seennee muuziqaa irratti qofa xiyyeeffannee dabarree jechuudha kan baranaa. Baay'ee namatti tola. Mee haga ammaatti egaa waggaa 4 qopheessiteetta waan ta'eef bu'aa akkamii fideera jettee yaaddame Odaa Award irratti hojiin Odaa Award kun? Gaaffii kana silaa namni biraa laalee deebisee gaariidha jedhee yaada jechuun kana fidnee kana goonee jechuun akkati yaaddetti siif deemeera akka jalqaba karoorsiiteetti. Anaaf dhuunfaatti baay'een gammada jechuun waggaa waggaatiin hojiilee wal dorgommiif dhiyaatan hojiilee dhufan yommuu ilaalu wannoonni isaanii jijjiiramni isaanii fagootti beekama jechuun jijjiirama guddaatu jira. Ijoolleen fakkeenyaaf muuziqaa duraan yaaduma isaan keessa jiru baasuudhaaf malee aarticha yaadanii akkamitti bareechuu maal osoo godhee wayyaa janarii kan fayyadamuu kana keessatti hin seenan waanuma yaadan yookaan immoo qabsoo keessa jiran san agarsiisuudhaaf malee aarticha wannoo achirratti baay'ee fookas hin godhan turan. Amma garuu kliippii isaanii yoo ilaalte walaloo isaanii yeedaloo isaanii yoo ilaalte baay'ee gaggaariin isaanii dhufaa jiru hojjetamaa jiru. Fiilmii immoo kan si ajaa'ibsiisu waggaa dura 2010 yommuu wal dorgomsiisuuf kaanu fiilmii 2009 keessatti hojjetame dhabnee waggaa duratti jiru 2008 deemnee achittis hin jiru torba haga 2003 deemneet walis sassaabnee fiilmii arganne wal dorgomsiisuudhaaf jechuudha. Isa yommuun argu bakka waggaa dhufu hin qabnu jechuudha. Fiilmiin eessaa dhufa waggaa 5-6 hagana deebinee fiilmii 5 immoo torba akkana arganne. Akkam goona jennee osoo yaadnu waggaa dhufu keessatti 2010 keessatti jechuudha. Fiilmii 7 moo 8 hojjetame waggaa tokko keessatti. Hagam akkan gammadeen beektu jechuun waggaa 5-6 deebinee fiilmii dhabnee waggaa tokko keessatti dhufe waggaatti aanu 2011 immoo 10 meeqa fiilmii 17 moo 16 akkana dhufe. Sana keessaa immoo fiilmiilee baay'ee nama hawwatan hojjetamaa dhufanii. Kanaafuu wannoon isaa bu'aan isaa baay'ee guddaadha. Ijoolleen achirratti mo'atan promooshinii guddaa argatu jechuun amma Odaa Award erga gaggeeffamee booda ijoolleen mo'atan bakka baay'eetti intarvii godhamu muuziqaan isaanii lakki inaffeerramaa fi kan afaan Oromoo irratti jechuun miidiyaalee afaan Oromoon qofa hojjetan osoo hin ta'in kamiyyuu irratti wannoo ta'aa jiru jechuun naa bilbila isaanii naa kenninaan jedhu jechuun mo'attoota jechuudha. Promotioniin kun art is all about promotion.
promote intaatana ani yu kanan barbaade dhumni sama inni akka nu dhaggeeffatanii fi sabooleen biroo aartii keenya afaan keenya akka dhagaanii appreciate godhanii akkuma biroo jechuudha afaan biroo bakka laatanii akka nu dhaggeeffataniif ture isa immoo argachaa jirra bakka baay'eetti waa'een kun ka'ee waa'een odaa award ni dubbatama kanaafuu garuu akka yaada keetiitti hagamitti milkaa'aa jirta? Gaariidha jechuun baqqaanii fixeera jennaan nan dhaabbadha waan ta'eef ganaadha amma biyya keessatti omaan jennu at least torban odaa award gaggeeffamuuf jedhu torban lama sadi waa'een odaa award in dubbatama muuziqaan isaanii in taphataa reediyoo irratti TV irratti akkuma biyya keenyaatti akka biyyatti kana laaluun wanta guddaa amma immoo kanarraa darbuu qabna gara Afrikaattis deemuu qabna ce'uu qabna odaa award illee ballachuu qaba jechuun numa irratti wannoo jennee osoo hin ta'in kanan biroollee dabalaa ballachaa deemuu qabna kanaafuu odaadhaa hunda qabata waan ta'eef mee waggaa afur kana keessatti maaltu si mudate waggaa afransaa keessatti wanti addaa wanti taajjabdees ta'uu danda'a maal waan akkamitti si mudachaa ture? Wanti guddaan maayinni ijoolleen keenya artistoonni keenya wannoon beekan wal dorgommii jechuun tokko mo'atee yommuu jettu akkamitti mo'ama jechuun wannoo kan bakka okay isheen mo'attee akkamitti mo'atte hojiin ishee maal fakkaata ture kan korraa maaliin caala ani akkamitti fooyyeessuun qaba ani kanan yaadu akka yaadaniif ani kanan barbaadu kana kaayyoon odaa award kana waan ta'eef ati na caaltee taana maaliif akkana caaltee baree hojii kee sirriitti ilaalee jechuudha isa dhufuuf kan kee kan caalu akka hojjetaniif ani isa yaada garuu baay'ee isaan garuu kuni as qofa miti odaa award qofa miti badhaasawwan adda addaa asuma biyya keenya keessatti illee wal qophaa'an irratti baanii dhiisiiti achumattiyyuu wal qabatanii beeku warri kutuunis jira garuu yaada kana osoo hubatanii yaada keenya hubatanii kaayyoo keenya hubatanii wannoo okay ishin mo'attee gaarii jedhanii darbuu kana barsiisuun wanta guddaa ture garuu isa tokkoffaarraa lammaffaan fooyya'aa jira isa lammaffaarraa sadaffaan fooyya'aa jira akkana jechaa deemaa jira kuni waan guddaadha anaaf jechuudha kana achi immoo dhaabbileen namoonni deeggarsaaf isaan barbaadu jechuun ani yommuun ka'u gaaf tokko nan rakkadha jedhee yaadeen beeku Oromoon bal'aadha anaaf dhaabbileen lama sadi na ga'u yookaan immoo Oromoon ciccimoo sabboononni ciccimoo sadi afur odaa award miliyoona lama akkana ta'uu danda'a qophiif kan na barbaachisu na kennuu danda'u rakkadhu jedhee yaada ture garuu baay'ee rakkisaadha jechuun dhugaadha isaan hojjetanii argatanii lafaa kaasne qarshicha garuu immoo paaworiin aartii qabdu silaa beekan jedhee yaada isaan aartii irratti qarshii baasuun akkuma kennaa jechuun akkuma gatuu callisanii deemu jechuuf malee bu'aan aartiin fidu yaadanii natti hin fakkaatu inni baay'ee na rakkisee iyyuu duraan wannoon kiyyee sirrii waan hin taaneef ani expect kanan godhe wanta guddaa ture garuu yommuu deemu kanan argadhe baay'ee onnoodha innis ta'ee garuu maatiinis kaayyoo kana waan baay'ee na deeggaraniif namoonni immoo jiru maqaas kan hin barbaanne galatas kan hin barbaanne callisanii haguma danda'an
na cinaa dhaabbatanii jabaadhuu kan naan jedhan namoonni muraasni waan jiraniif isaanuma qabadhee hagana ga'ee jechuudha. Garuu immoo waggaa tokko irratti isaan irraa fudhadhe. Lammaffaa irratti illee silaa isaan dhiise anaaf waan guddaa ture garuu haga afuraffaatti ammallee fida jechuun namuma wal fakkaatu xinnoo nama rakkisaa garuu amma dhaabbileen adda addaa nu hubatu jedhee yaada. Nuti Oromoon eenyu akka ta'e aartii isaatiin haa argamu. Callisanii taa'anii ani sabboonaadhaa bar Oromoon bal'aadhaa bar maal jechuun faayidaa hin qabu. Akkana dubbachuurraa aartiidhaan haala nama hawwatuudhaan ijoollee aartii hojjetan illee deeggaraa jechuudha. Karaa adda addaatiin sammuu namoota adda addaa keessatti galchuu dandeessa malee callisanii taa'anii dubbachuudhaan wanti jijjiiramni dhufu hagas miti jedhee waan yaaduufi hojiiwwan kana kan hojjechaa jirru nuti Ameerikaa dhaqnee arginee beeknu garuu deemuu ni barbaanna. Kan barbaannu maaliin fiilmii isaanii arginee muuziqaa isaanii argineeti malee wanta biraan miti. Oromiyaallee namni akka deemee ilaaluuf kan kakaasuu qabnu kan hojjechuu qabnu aartiidhaanii malee silaa deemtanii ilaaltan kuni nama aartiidhaan irratti hojjetamuu qaba. Aartiidhaan sirriitti itti hojjetamuu qaba. Isaaf immoo Odaa Awaard ijoollee hin dammaqsaa karaatti agarsiisaa waan ta'eef Odaa Awaard deeggaruun aartii Oromoo deeggaruudha. Kanaafuu dhaabbileen haga har'aallee kan hojjan dhaabbatan jiru isaan galateeffachaa garuu kana caalaa immoo cimanii akka waliin hojjannu nan abdadha. Mee hanqinni immoo kan odeensii biras ta'uu danda'a akkasumas immoo artistoota biras ta'uu danda'a hanqinni si biras ta'uu danda'a hanqina akkamiitu jiraame kan waggaa 4 keessatti hojjettee keessatti Odaa Awaardii maan wal qabatee jechuudha. Nuti gaa hanqina keenya jechuun waggaa waggaatiin sirreessuuf yaalla haguma dandeenye jechuudha. Wanti baay'een humna wajjin wal qabata. Garuu immoo wal dorgommicha irratti xiyyeeffannee hojjenna waan ta'eef jechuun naman jabeessa jettee kaatee haamilee namaa tuquunis sirrii waan hin taaneef sirriitti isa laaluuf yaalla. Achirratti hanqinni akka jiraatu hin barbaannu. Garuu immoo wal dorgommii waan ta'eef namni yeroo hunda parsantii 100 ni mo'a nu waliigala jechuun hin danda'amu. Waliigaluu dhabuu dandeenya. Garuu kaayyoo itti kaane kana hubachuu fi sababa qabu jechuun kana kan godhaniif sababa qabu jedhanii akka wanti guddaan wal dorgommii irratti yookiin badhaasa kana irratti amantiidha. Wal amanuu qabna. Kaayyoo ani ijoollee bara namootan fakkeenyaaf namni tokkollee kan isaan wajjin firoomee yookaan hiriyaa ta'ee yookaan maal ta'e namni hin jiru. Hojii fi hojii isaanii qofatu ilaalama. Sanuu immoo hojii amma hojjetan osoo hin ta'in yeruma san keessatti hojjetaman jechuudha. Guyyaani keenyaami. Fakkeenyaaf ati baatii tokkoon dura muuziqaa wayii baasuu dandeessa. Nuti kana laallu kan bara darbe bahe wannoo keenya time frame nuti keenya keessatti hojjetame wal dorgomsiisna isa laallaa isuma qofa laalleeti mootaa isaa adda baasna kanaafuu osoo isarratti wannoo jedhan nu amanaa jennee miti garuu amantiin kan dhufu laalaa maaliin yaada seeti namni barana nu jechuun akkamitti akkana ta'a jedhe bara dhufu isaa gala. Waggaa 5 waggaa 10 boodallee hojiin Odaa Awaard yeroo san hojjetee dhuguma akka jedhamuuf jechuudha. Bara laallee nuti asiif achi hin deemnu. Kaayyoon nuti itti kaanee jira isuma hojjenna. Odaa Awaard aartii guddisuun ala kaayyoo hoomayyuu hin qabu. Sanuu aartii afaan Oromoo jechuudha. Nuti abjuun keenya
artiiwwan afaan Oromoo baay'ee guddatanii arguudha malee sanaachi waan kaayyoon qabneef kana osoo wal hubannee jedhee yaada. Odeessiin immoo wanta isarraa eegamu fakkeenyaaf amma SMS filadhaa jenna. Garuu namni alatti yommuu agartu wannu foloorii baay'ee qaba jettee yaadde SMS irra yommuu deemtu hin jiru. Namni afaanumaan jedha malee gara hojiitti hin deemu. Baay'ee salphaadha SMS erguun. Garuu wanta sirraa eegamu osoo hin godhin akkamitti eebaluun immoone akkana jechuun faayidaa hin qabu. Inni akkamoo hin barbaadda taanaan filachuu. Artistoonni illee kakaasuu kana na filadha bakka laataniif beekta garuu waan guddaa godha SMS bara darbee miti waggaa lama akkana dura mucaan tokko jira ture biyya isaa keessatti jechuudha biyya isaa jechuun naannootti dhalatee keessatti Montaarboo kireeffatee konkolaataa inni haa godhu ijoolleen hiriyoonni isaa godhan hin beekan Montaarboo wannu jedhee poostarii hojjechiisee akka filataniif jechuudha. Kanarratti na filadhaa jedhee poostarii wannu maxxansiisee magaala san keessatti deddeemaa kakaasaa ture. Sana booda wannuu isaa yommuu argitu innaata jechuun SMS'dhaan kan filatan jechuudha. Maali ani namni na beeka na filata jedhanii ijoollee ta'anirra inni hagam caalee akka mo'ate sitti himuu danda'u. Kanaafuu isaan illee akka namni isaan filatu hojjechuun irraa eegama. Kan biraan Bashaattuun hojii Odaa Awaardii qopheessummaadhaan hojjettuun alamii yeroo ammaa kana hojii akkamiirra argamta maal hojjechaa jirta? Odaan Awaard maltiimiidiyaan Bashaattuu Tolamaariyaam hojiiwwan hojjetu keessaa isa tokkodha malee isuma hin hojjennu. Beeksisota adda addaa maamiloota adda addaa qabna dhaabbilee adda addaa isaan wajjin beeksisota adda addaa hojjenna sana achi immoo waltajjiiwwan adda addaa qopheessina event organize gochuu kanallee ni hojjenna sana achi immoo YouTube'dha sagantaa reediyoo tokko eegaleera yeroodhaaf kana fakkaata gara fuulduraa gaan beekamu. Kabajamoo daawwattoota FiB turtiin gaazexeessituu Bashaattuu Tolamaariyaam waliin taasisaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Ammallee turtiin keessan haga xumuraatti turtii gaarii. Baay'ee namatti tola. Qophii keenya gara xumuraatti fidaa kan jirru akkuma walii galaatti sagantaan kun sagantaa dubartootaa kan shamarranii waan ta'eef bu'aa jireenya keerraa kaatee shamarraniif yookaan dubartootaaf fakkeenya ta'a yookaan ergaan qabaa waan jettu yoo jiraate. Shamarreen bakkumatti jiran jechuun barsiistus ta'uu dandeessi, barattus ta'uu dandeessi, ogummaa adda addaa irratti jiraachuu danda'u. Garuu bakka jiran irratti haga danda'aniin wannu the best መሆን ምንድነው ጭመኒ በቃ ይሰዱማ ኳሊቲ ዱመሳ አገርሲሱ ቀቡ ሰነ ቦደ ነምኒ በከጅርቱ ጀቹን ኢሽኔኙ ጀዳኒ ሲላሉ በረቱስ ታናን በርሲስቱስ ታናን አቲ ጭምቱ ለታናን ወንተ ረጅርቱ ስሪቲ ቀበቴ ሆጀት ታናን namni silaaluun dhabamu bakka wanta barbaaddes argachuu dandeessa jedhee yaada. Ani bakkuma jirutti haga danda'u humna kootiin isa dhuma quality dhuma isaa hojjechuun barbaada agarsiisu. Sana booda namni jaalatee osoo hin ta'in dirqisiifamee silaala. Eenyu ishii jedha. Amma Odaa Awaard yeroo baay'ee eventii Oromoo adda addaa irratti yommuu deemu humnas ta'uu danda'a, humna dhabuun ta'uu danda'a. Hagas miti jechuun ETV'tti illee yommuu hojjennu erga waraabbiin gaggeeffamee maal jedhee deemee booda yommuu laalan editoroonni keenya hagas jechuun isteejiin bareedu
haalli keessummaan itti onnoo jedhu kanaaf hin kufa isaa bakka kana jedhu. Kanaafuu yeroo hunda odaawwaad miidiyaaleen kun hundi akka nu laalan akka as garagalan kan godhe maayinni kwaalitii isaati. Kwaalitii haga dandeenye humna keenyaan haga dandeenye gaarii isaa hojjechuuf yaalla. Sanaaf ijji hundi kan nu bira dhufu. Kanaafuu namni hundi bakka jiru irratti kuni dubaraaf qofa miti. Nama hundaaf yeroo kee kennita taanaan sammuun kee achi jira taanaan barumsa irratti yoo ta'e fakkeenyaaf barachaa jirta taanaan barattuu cimtuu ta'uu qabda. Yoo ta'u baate yoo dhiste wayya jechuun weesteejii ta'a yeroonis humnaanis oma faayidaan qabu waan ta'eef jabaadhaa bakka jirtanitti wanta barbaadan hundi ni ta'a abdii qabaadhaa cimaan jedha. Kan biraan immoo waan odeeffadhee bashaatuun ogummaa kan biraa qabdi naan jedhan ogummicha addaan baafannee maaliif ogummaa ishee gara ispoortii jedhanii waan isaa addaan baafannee. Ispoortii wajjin wal qabatee yeroon haayiskuulii jiru haayiskuulii sun piriip kutaa 11 isa yommuu baradhu waggoota lamaan san teekwaandoo hojjechaan ture. Teekwaandoon gosa lama qaba. International teekwaandoo fi world teekwaandoo ani world teekwaandoo kan jedhuun hojjedhe. Isaan yeroo san baay'ee qalloon ture. Akkamaan furdannedha. Akkamaan furdannee kanarraa cinaa kaasitti akkasan ture yeroo gaarii dabarsine jechuun qophiileen adda addaa yommuu qophaa'an salaaleetti jechuudha. Salaaleettiin ture isteediyeemii fa'aa dhaqnee agarsiisa fa'aa agarsiisna sirriitti qophoofnee jechuudha. Sadarkaa gaarii irraan ture beeltii diimaarra gaheen dhaabe ittiin fixa jedhee as erga yuunivarsiitii seenee booda tattaafadheen ture garuu nyaataa fi hirribni baay'ee isa barbaachisa ispoortii sana yuunivarsiitii immoo beektaa wanta si kenname nyaattee bultaa qoochuun sirraa eegama waan ta'eef isan dandeenye malee silaa gurraacha qabadhee taa'ee baay'een gammada. Kan si dinqisiisu qaamni koo hin irraanfanne. Ammayyuu wantoota adda addaa kan jechuun qaama koo laaltee hin yaanne yeroo tokko tokkoon wannu shaakalliin godha nalla qaamni koo hin irraanfanne. Wanta gaariidha. Ispoortiin wanta gaarii. Osoo sin gaafatiniin darbu gaazexeessituu waan turteef yeroo isteejii irra taate yookaan immoo istuudiyoo seente waan addaa waan si mudate jira laata? Wanta baay'eetu nama mudata. Yeroo tokko guyyaan raayyaa ittisa biyyaa hin kabajama ture. Sababii isaatiin paayilatiin tokko jettii waraanaa kan oofuu jedhama. Kan balalisu isaaf feerre. Inni kanaaf feerrame maaliif seete jettii osoo balalisu jalaa wannoonsaa enjiniinsaa dhaamee osoo hin kuffisin ani akkam akka ta'een beeku lafa geessisee nagumaan jechuudha. Kanaan inni wannoo sadarkaa guddaa jechuun wannoon kennamu jiraanti sadarkaan kennamu isaan guddateera bakka nama cimaadha dhugaan iyyuu. Isaaf feerre. Amma inni kanaaf feerrameef maaliif poointii dhuma kana jechuun injiniin dhaamee osoo jiru lafa buuseera. Kanaafuu inni kan ijoollee jiranirraa miseensota jiranirraa inni adda kanaan filatamee dhufe. Ani immoo waa'ee kana suspense gochuudhaaf jechuudha. Boodan dubbadha jedhee arhiivuu irratti kaa'eera. Anu waa'ee biraa dubbannaa waa'ee ittisa biyyaa kaasnee innis experience isaa adda addaa natti himee maal jedhee dhumee sagantichi waa'ee sana osoo hin kaasin jechuudha. Hin barree dhumuusaa jechuun kaasuu dhabu kiyyaan yaadadhu galateeffadhee ergan gaggeessee biiroo seenee booda
yaadadhe. Gaafsan maal godhu sagantichi yoo tokko darbeera wanti guddaan dubbatamuu qabu immoo isa dubbati nafte. Gaafsan bakka nama laaluu sodaadhee of jibbee mana dhaqee yeroo baay'ee hirribaan naa ba'a dhaqee hirribaan ofirraa baasee jechuudha. Wanti akkanaa kun ni muddata. Baay'ee namatti tola, waa baay'eedha kan nama mudatu. Bashuu yeroo biraa bal'inaanii hojii hedduu ganaa sirraa eegna waan ta'eef isa hojjettee bal'inaan akka wal agarraa diiguutuun qaba ulfaadha yeroo keetiif. Illee galatoomii carraa kana waan naa laatteef uummata wajjin akka wal arguuf waan na gooteef galatoomii jabaadha. Ayi ulfaadha. Kabajamoo daawwattoota FiB turtiin gaazexeessituu Bashaattuu Tolamaariyaam waliin taasisnee kan hagammaatti daawwattan fakkaata ture. Egaa isheen bu'aa bahii jireenya isheetii hojii isheetii nuuf qooddeetii jirti. Nama hunda keenyaadhaaf illee fakkeenya ta'u nama dandeessudha isheedhaan jabaadhu jecha qophii keenya asuma irratti goolabnaa kan isin faana ture. Ani Ayyaantu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin Naatina Ilboonjaan nu faana ture. Qophiileen FiB kabroon itti fufuu ana waliin torban nutti deebina. Nagaatti.